Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenya kiyya onni irraa kan madde bakka jirtanutti isin haa qaqqabu isiniin jedhee har'a waa lama qofan isin agarsiisuu dhufee wanni lamman sunis maa inni hojjettan akkaataa jawaalli keessan jiibii meeqa akka nyaatu warri suuqirraa immoo jiibii meeqa jedhanii akka gurguratan yeroo baay'ee ijoolleen biyya keessaas kan biyya alaas ni shawwadamnaa jechuudha. Kanaaf jennaan jiibii meeqa jawaalli keessan akka nyaatu gatiin isaa meeqa akka ta'e manumatti ilaallattanii deemuu dandeessu jechuudha. Kana booda irra caalaan keessan hin beektu jedheen abdii qaba. Sana beekuuf immoo jalqaba irratti maal gochuu qabdu? Tokkoffaa seetingii seentu jechuudha. Jiibii meeqa akka nyaatu arguuf seetingii seentanii strong iddoo jedhu kana hin argitu jedheen abdii qaba. Strongii kana seentu jechuudha. Tuqxu jawaala kana gaafan bitutti jiibii 32 qabataa jedhan. Jawaala G7dha. Jiibii 32 qabataa naan jedhan. Gatii qaaliin sitti gurguratu jechuudha. Kanaaf jawaaltichi meeqa nyaata? Jiibii 16 qofa nyaata. Kanaafuu utuu bitin dur manumatti ilaaluu qabnaa jechuudha. Kun aluma xiqqoo sitti fuul jedha jechuudha. Jawaalli sun jiibii 16 qofa nyaata. Garuu isaan suuqirraa 32 jedhanii sitti gurguru. Kanaafuu gaafa suuqa deemte akka hin shawwadamne jawaala kan kee strongii kana seentee jiibii kam akka nyaatu ilaallachuun dirqama keeti. Itti aansitee immoo jawaalli jiibii sana gatiin isaa meeqa? Meeqatti akka oolu, meeqatti akka jiru, jawaalli jiibii 16 meeqarra akka jiru, jawaalli jiibii 32 gatiin isaa meeqa akka ta'e akka hin nyaatamne jechuudha. Jiibiin 16 fi jiibiin 32 harka lamaan wal caalaa mitiiree. Kanaaf isaan jiibii 16 isa jiibii 32 godhanii isa 32 immoo jiibii 64 godhanii gurguratu jechuudha. Kanaaf aansarii kana seentu aansar iddoo jedhu kan aansar mana ol iddoo jedhu kana seentu maqaa jawaalicha sanaa bitachuu dhaqxan sanaa itti barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf an G7 bituu deemaa jedhu G7 jedheen sarchii tokkee godhaa. G7 amma fakkeenyaaf jariir baakistoorii deemtanii gaafa ilaaltu jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka jawaala kiyyaa sorry naa dhufuu hin dandeenye garuu naaf dhufa ture. Dhufeera garuu jiibii hamma kana wanni inni jedhee hin jiru jechuudha. Eeyyan argitu ta'a isinirratti mul'ata ta'a. Tokkoffaa irratti saamsingii jiibiin 16 bara 2017 kan bahe irra caalaan bara 2017 G7 bahee jiibii 16 qofa akkuma isiniin jedhe isaan 32 jedhanii akka nutti gurguranutti jiibii isaa laala gatii isaa laala.
isaan gatii dachaa namarraa fudhatu jechuudha. G7 xiqqaan isaa meeqa GB 16 kan qabu 500 dhibbuma 6 jechuudha, qarshii 600. Inni ittaanu garuu Samsung G7 Prime immoo akkasuma saantimni isaa xiqqaadha. Kun qarshii G7 qofa jechuudha. G7 qofa qarshii 700 meeqa. Ammallee G7 xiqqaansaa jechuudha. Kan akka Hawaawii xiqqaan sun akkan Hawaawii fakkaatee bahe qarshii 700 sunis 99 wajjinii. Garuu isa kana dafteen argattu jechuudha. Isa bara 2017 isaan GB 32 jedhanii nutti gurguratan irra caalaan isaa jawwaala kanaa jechuudha. Ijoolleen irra caalaan jawwaala kanaaf kana wal fakkaatee nama shawwada. Kun amma 930. Kun immoo 889. Agartanii mee adda addummaa jawwaalichaa. Garuu adda addummaa isaa keessoodhaan waan fedhe haa qabaatu ani hin beeku. Gatiin isaa garuu wal caala. Garuu ijoolleen jawwaala kana GB amma kana qabaatti irra hin jiru. Gatii isaa malee GB amma kana qabata jawwaalli kee kan jedhu irra hin jiru jechuudha. GB isa qabatu G7 isa kana GB 64 qabata. Kana malee GB kan qabatu badaa hin jiru. Kanaafuu jawwaala keessan GB kan qabatu akkana gatii gadaanaa akkasaan gatii olaanaa isinitti hin gooneef isin seetingii keessan seentanii jawwaaltichi GB kam akka nyaatu ilaallattanii bitachuun dirqama keessanii jechuudha. Ilaalaa GB hamma kana kan jedhu ofirraa hin qabu, irra caalaan G7 jechuudha. 32 jedhanii gurguru isaan. Irra deebi'ee isinitti dheeresseeraayyuu hin jedha. Kanaaf jawwaalli keessan gatiin isaa meeqa akka ta'e asirraa agartu. Garuu GB isaa immoo asii ilaaltu jechuudha. GB isaa akkuma isin agarsiisee ture. GB isaa kunoo asii ilaallattanii deemtu jechuudha labtattan. GB 16 qofa nyaata. Akka isaan GB 32 jedhanii isin hin shawwanneef ilaaltanii jedha. Galatoomaa isiniin jedheera. Warri subscribe godhaa. Wannan beekurraan isinii qoodee isiniin jedha. Nagaa naaf ta'a. Haga viidiyoo biraa walitti deebinuti naaf tura. Bye.